haqa feewanii sirba isaa san jechuudha. Sirba Haacaaluu Hundeessaa sirba san haqa maali maatiin eebbisuudhaaf sirba 12 isaa keessa eebbisuudhaaf qophaa'ee jira. Saniif haqa jedhanii nutti ergan jechuudha. Sababa sanii haqeetiin amma Facebookii karaa laayiviitiin sirba Haacaaluu galatooma kan jedhu sana haqee jiran kan akka dhuunfaa kan kootti jechuudha. Kanaafi isillee hundi keessanuu namoota isin jala jiran hundatti ergaatiin sirbi Haacaaluu Hundeessaa kan gadhiifame sirba takkittitu gadhiifame waan ta'eef sirba takkittii tana galatoomaa ka jettu kan karaa laayiviitiin isin dabarsisan jechuudha. Haqee jiran kiyyarraa ofirraa haqee jira jechuudha. Akkasuma Farhaan Abdusalaam illee haqee jira. Ijoolleen baay'een immoo of jalatti gadhiistanii jirta. Adara Rabbi sodaadha. Yoo namni waa isin jedhe yoo namni kabajaa bakka xiqquma isii jechuun maatii Haacaaluu kanillee kabajuun nurraa jiraatu. An tokkoffaa dhiifama gaafadhaa. Maatii Haacaaluu akkasumas immoo uummata Oromoo hunda sirba Haacaaluu karaa Feesbuukii kiyyaan laayivii isin gadhiisuu kiyyaaf dhiifama guddaa isin gaafadha. Akkasumas waan isin jettan immoo haqaa jettanii miti haqee jira achirra. Lammata deebisee achirratti hin buusu. Hamma eebbifamee bahee gatii inni sirba sanitti baase namni dhugaa Haacaaluu Hundeessaa jaallanna taananiin dhugaa Haacaaluu Hundeessaa jaallanna taananiin sirba isaa sana haquu qabna. Haquu qabna. Maaliif mee ijoollemmaan isaa sunu ittiin eebbisattee sirboota 12 bahisan keessa sirbuma takkittii tanaa miti galatooma ka jettu tana sirba bareedaa akkamtu bahe sirba gaarii guutuu isaa dhageeffadhee jira. Guutuu isaa kan eegga dhageeffanne maal gochuu qabna Oromoo gatii inni itti bahe mee namni Haacaaluu jaallatu namni dhugummaan Haacaaluu jaallatu sirba sana haquu qabda dhugaa Rabbi. Dhugaa Rabbi haquu qabda. Ana isiniin jedhe maaliif beektanii? Yoo wal dhageeffanne yoo walii galle yoo waliin deemne bareeda. Balleessan amma isin bira hin jiru bar balleessan ana bira illee hin jiru. Allaayiviidhaan sirba Haacaaluu san gadhiisuu san balleessan na bira hin jiru. Maali beektanii? Sirba Haacaaluu kana ji'oota asiin dura dhaggeeffataa turre ji'oota dura gannuu dhiisaa sirba Haacaaluu mana ni jira mootummatu qabee jiran nun jechaa turtan isin. Warrummaan isatti dhiyaatu kun mootummaan nu harkaa qabayan balleessaa kennaa isin galee. Balleessaa girrisaati mini Facebook irratti gadhiifamu isaa balleessaan eenyu bira jira warrum achi sirba Haacaaluu of harka qabe bira jira. Isaantu gadhiise malee osoo isaan gadhiisin nu bira balleessan hin dhufu. Garuu immoo kabaja Haacaaluu Hundeessaa qabnuudhaaf jecha kabaja ilmaan Oromooti qabnuuf jecha kabaja ijoollee Shawaa ijoollee Ambaa ijoollee Oromooti qabnu jecha sirba san ofirraa balleessinee jira jechuudha. Sirba san balleessee jira jechuudha. Kara kiyya gatii itti argatu qaba mallaqa ittiin argatu qaba deebi'uu qaba ilmaan Oromoo asirra jirta hundi sheer godhaati ittiin gaa sheer godhaati ittiin gaa ijoollee Oromootiin nama dhaga'uu qabdanii. Sirba Haacaaluu Hundeessaa haarawaa har'a gadhiifame daqiiqaa muraasa dura gadhiifameetiin jedhe laayiviidhaan dabarsee ture haqee jiran gara dhuunfaa kan koote. Haqamuun isaa immoo barbaachisaadha. Waan barbaachisu haqame. Sirbi Haacaaluu mi'aa namoonni dhaggeeffatin sirbi Haacaaluu hin dhufa. Sirbi Haacaaluu bareedaa dhaggeeffannee jiranu garuu waan dhaggeeffanne saniif dhiifama gaafannee uummata Oromootii fi akkasumas maatii Haacaaluu gaafannee haqee jirra. Jalqaba maa gadhiiftan warri nuun jettanii dhageeffadha. Jalqaba maa gadhiiftan warri nuun jettanii mootummaan Abiyyi Ahmadii sirba san akka baanee taasisaa jira jennaaniin ijoolleen eegas sirba san barbaadaa turan. Namni barbaadaa ture sirba san jechuudha. Sirba Haacaaluu akka jalaan dhokfamne akka gabbayeetiin uummanni dhaga'uuf dheegaa turre. Nu waan asuma dur dheegaa turre jechuudha. Sirbi sun gadhiifamnaan dabneetiin fuunee gadhiisne jechuudha. Isaa maatiin immoo itti qophaa'aa jira. Sirboota 12 hin hojjetu jiru itti qophaa'aa jiran jechuudha. Maatiin eegetti qophaa'an immoo nummoo eegesaan maatiin itti qophaa'aa jiran nuun jalqaba nutti himuu turan. Hiriyoonni Haacaaluu warri istuudiyoo sirbi Haacaaluu akkatti hojjetameetiin qophaa'aa jira gadhiifamuu edaati. Sirba Haacaaluu eeggadhaan nuun jechuu qaban ture. Garuu immoo erga bahee ergoon hunduu alatti bahee maal jedhu sirbi Haacaaluu maatiin Haacaaluu sirbi akka gadi hin dhiifamne jedhanii jiran. Hayyee bakka rakkoon qabu. Kan darbee jira. Kan ammaatiif immoo kan darbee jira gadhiifamee jira mini kan gadhiifame anama gara kan kootiin Facebook irratti karaa laayiviitiin namoota baay'ee dhaggeeffate haqee jira irraa deebisee jechuu akka namni hin buufan haqee jira ofii kan kootillee haqee jira jechuu guutuutti. Farhaan Abdusalaam illee yuutuubii isaati irra haqee jira warroonni immoo na jala jirtan Facebookii kan keessan fi yuutuubii keessan irratti warri kaattan haqaa sirba Haacaaluu. Haqaa sirba Haacaaluu hamma yoomititti hamma eebbifame ilmaan Oromoo guututti mallaqaan ijoollee Haacaaluu Hundeessaa sirba Haacaaluu Hundeessaa kaasettiin isaa 1000 bitamuu qaba. Fireen takkitti miliyoonaan bitamuu qaba sirba Haacaaluu gatii akkasitti kafaluu qaba. Kabaja Haacaaluudhaa gochuu qaba. Mee Haacaaluu dhugaan jaallattan isin argina qaba. Siidiin Haacaaluu bahee namni 1000 yoom bitin miliyoona namni yoom bitin dhugaa miti jechuudha. Hin jaallattan jechuudha. Kanaafi
warroonni maatii Hacaaluu taatan warroonni maatii Hacaaluutti dhiyaatan sirba Hacaaluu gadhiisaa jirtan sirba Hacaaluu gadhiisaa jirtan daddabaati qopheessaa osoo kuunuu sin jalaa bayeetiin Facebook irratti hin fiigin yookaan YouTube irratti gad dhiifame qopheessatti gadhiisaa uummata Oromooti maaliif ji'a jaamulu maal inni hojjeteetiin biraa du'e ji'a jaamulu maa ittiin eeydan isin itti hojjedhaati waan hojjetamuu qabu hojjedhaati gadhiisaa uummata Oromooti uummanni Oromoo mallaqaan isinirraa haa bitu isinii kennu uummanni Oromoo Hacaaluutti namni cakkanu hin jiru wallaahi ijoollee Hacaaluutti namni cakkanu hin jiru waa'ee Hacaaluu namni kaasuun booya uummanni Hacaaluun namatti dhagama Hacaaluun nama addaati Hacaaluun nuuf jecha du'e Hacaaluun nu galatoonfate sirba isaa keessatti waan daqiiqaa 5 gadhiise sun wallaahi sirboota asiin dura an dhageeffadhe irraa na jibbisiise maal beektani sirba dhugaadhaan yoo sirbite yoo sirba dhugaatan nama galatoonfatte sirba bareedaa akkamtu gadhiifame kanaaf ijoolleen isin jalatti gadhiifame adaraa rabbiitii Facebook fi YouTube keessa irraa kaasaa jechuu barbaada. Keessattuu hiriyoonni natti dhiyaatan Facebookiin keessa na bira dhufu kaasaa achirraa. Ana isiniin jedhe kaasaa. Yeroo biraatu dhageeffanna. Yeroo biraa haa dhufu tasgabboofne sirboota 12 isaa waan inni dhaamsa inni dabarsuu barbaadu hunda guutuu isaa wajjumaan dhageeffanna. Gizee dhageeffannu immoo Hacaaluu kennaaf immoo waa goonetiif ilmaan isaati waa goone maatii isaati waa goonetiin dhageeffanne jechuudha. Kanaafi ilmaan Oromoo addunyaarra jirtan kanneen na dhageeffatan Facebookii kiyya kana share godhaati ittiin gaa warroota hin dhagayiniif maaliif beektanii waan biraati min jarana namni waa isin hin godhu maaliif beektanii jalqabaa isaantu isaanitti murteessuu dandeenya isintu nu dhoysee sirba Hacaaluu kennaa hin jaallanna waan ta'eef isintu gadhiise waan ta'eef dhimma keessanii jechuu ni dandeenya garuu immoo hin jennuun Hacaaluudha yoo jiraatellee yoo du'illee Hacaaluun kennu yoomuu jechuudha sagalee isaati amma kan irratti wal dhabaa jiru jira Hacaaluuti miti jira Hacaaluu sun ta'e sagalee Hacaaluu kan irratti wal dhabaa jirra maali beektaa sagalee Hacaaluu kan gannuu dhiifame Hacaaluun kan kenna egaa Hacaaluun kan kenna ta'ee sirba kan kenna dhaggeeffatu qabna jettaniitti dhaggeeffatan sirrii jirtu mata akka rakkoo qabu balleessaa mini kun garuu immoo erga maatiin hin dhaggeeffatina qopheessine isinii gadhiisna yaani qophoofne eeguudha nullee jechuudha waan Hacaaluu duuban dhaabbannu waan ijoollee Hacaaluu duuban dhaabbannu waan maatii Hacaaluu duuban dhaabbannu qophoofne mallaqa kenna qopheeffanne CD isaa bitachuudhaaf kaaseta isaa bitachuudhaaf qophoofne jechuudha. Sirboonni jiran sirboota 12 guutuu hojjetamaa jiran sirboota 12 keessaa takkitti tana gadhiifame waan ta'e takkitti tana immoo biraa balleessa. Balleessatti yeroo dhiyootti ji'oota muraasa keessatti ji'oota yoo waan ga'uunatti hin fakkaatu akka jedhanitti ji'oota muraasa keessatti sirba Hacaaluun guutuutti hojjetee jiru sagalee isaatiin sagalee nama biraatiin sagalee isaatiin kunuu amma kan dhaggeeffanne sagalee isaatiin. Sagalee isaatiin kan hojjetame viidiyoo itti dhabe malee sagalee isaa guutuudha. Sagalee bareeda sirba asin dura kan gatutu gadhiifame waan ta'eef kun takkittiidha takkittii tan rakkoon qabu tan ammaan boodaaf jechuudha sirba Hacaaluu mallaqa kenna bitachuudhaaf qophaa'uu qabnaa jechuu barbaadetti ilmaan Oromoo addunyaarra jirtan kanuma jechuu barbaade kan Haacaa asirratti fixa kan waa'ee sirba Haacaa gadhiise tokkoffaa dhiifama isin gaafadhee jira lammaffaa immoo dhiifama maatii Hacaaluu gaafadhee jira karaa kiyyaadhaan gadhiisuun sirrii mini because sirba san jalqaba akka sammuun kiyya yaadetti dhoysaa tura mootummaan dhoysaa ture ji'a jechuun sirba namni hojjeteetiin inni Hacaaluun irraa du'e ji'a tursiisuun sirrii mini akka dhuunfaa kan kootti jechuudha. Garuu immoo eega inni irraa du'eetiin sirba isaa san dhagee an jaalala isaa qabuudhaaf karaa laayiviitiin dabarsa so karaa poost illee godhe namni baay'een ilaalu karaa laayiviitiin waan dabarse namni baay'een dhaggeeffatee jira. Egaa haqa jedhanii immoo gizim san daqiiqa muraasa booda immoo wallaahi gadhiiseetiin namni baay'een ilaalee gizim san haqee ofirraa hin naqe maal beektaa waan ajaja walii yoo fudhanne bareeda ajaja maatii Hacaaluu yoo fudhanne bareeda ajaja ilmaan Oromoo yoo fudhanne bareeda beektaa ajaja ilmaan Oromoo fudhachuudhaaf wanni Facebookii kiyyarraa gadhiise jechuudha haqee jechuu guututti haqee jira jechuudha akkasuma Farhaan Abdusalaam illee YouTube isaatti raaqee jira warroonni immoo fufuutaniitiin karaa keessattiin wanni walii ergitan rakkoon qabu karaa keessa eega gadhiifame bar wanti darbee jira ilmaan Oromoo waa tokko na ajaa'ibsiisa wanti darbee jira wanti tokko waan hojjetame taana hojjetamee jira malti waan gochuu qabnu immoo eega sirbi isaatu dhaggeeffanne fuulduratti yoo inni gadhiifame akkuma nama haarawaa dhaggeeffatetti mallaqa baasne bituu qabna mallaqa baastee bituu qabda mallaqa baastee gadhiifame jennu wanti darbee jira amma namni asirratti wal arrabsaa jiran Facebook irra maaliif gadhiisanii maal taatan gadhiifame taana gadhiifamee jira dhaggeeffatte taana dhaggeeffatte lammata deebistee gurra keessaaf baasuu hin dandeettu sirba Hacaaluu dhaggeeffannee jira nutti mi'aayee jira hin jaallannu waan jaallannu immoo maal gochuu fi qabna dhaggeeffadhee jira Annasrii Jamaal dhaggeeffadhee jira min sirba isaa maal gochuu qaba sirba Hacaaluu ta'e sirba Hacaaluu bituu qaba
akkama dhaggeeffadhe kan dirqama bituu qabu. Dirqama narra jira. Sirba isaati. Naaf jecha na galateeffate. Ilmaan Oromoo galateeffate. Warra du'an galateeffate. Warra jiran galateeffate. Galateeffannaa isaa kana mallaqaan irraa bituu qabu. Mallaqaan dirqama bituu qabu. Mallaqni sunoo ilmaan isaa inni irraa du'ee dhabi. Waan tokkoomin. Waan tokkoomin. Kanaaf warroon hin dhaggeeffatin galatooma. Hin dhaggeeffatina. Warroon dhaggeeffatan immoo sirba isaa akkasumatti warri of simbiree yulle of harkatti qabadha. Warri immoo gadhiisan adaraa rabbii haqamuu qaba sirbi sun isin jechuu barbaadetti kan har'a sirratti dhufeetiin wanni jedhu sirba sun haqamuu qaba maatiin haqaa jedhaa jiran waan ta'eef. Nama dhaggeeffatuun gaariidha. Maatii isaa dhaggeeffatuun maatii isaa kabaju. Namni Hacaaluun kabajne maatii isaatti illee kabaju. Siigalee Hacaaluu waan kabajnuuf maatii isaa kabajaa jira. Waan maatii isaa jedhamu dhaggeeffannee jira. Dhageenyillee jira. Wanti isaan nuun jedham har'as buris fuulduratti fudhatama qaban biratti. Ija Hacaaluu laalan ijoollee isaanii ilaala. Ija Hacaaluu laaluun haadha manaa isaa ilaala. Ija Hacaaluu laaluun abbaa fi haadha isaa ilaala. Osoo abbaa fi haadha Hacaaluun jiraanne Hacaaluu argatuu hin dandeenyu waan ta'eef. Kanaaf kabaja achitti horaa jechuu barbaadetiin